Manni maree aanaa Jillee Dhummuugaa fi bulchiinsi magaalaa Sanbatee waliin ta'uun foorumii afyaa'ota aanotaa fi bulchiinsa magaalotaa waliin adeemsisanii odeeffannoo koominikeeshinii aanaa Jillee Dhummuugaaf Muntahaa Rashiid. Manni maree aanaa Jillee Dhummuugaa fi bulchiinsi magaalaa Sanbatee waliin ta'uun foorumii afyaa'ota aanotaa fi bulchiinsa magaalotaa ollaa waliin adeemsisan. Sagantaa kanarratti qindeessitoota aanaa Jillee fi magaalaa Sanbatee dabalatee afyaa'onni aanota ollaa aanaa Addaleelaa, aanaa Qawaat, aanaa Ifraataa Gidim, bulchiinsa magaalaa Shawaaroobitii fi Axaayyees argamaniiru. Kaayyoon foorumii kanaas manni maree hojiilee gama nageenyaa, misooma bulchiinsa gaarii fi walitti dhufeenya hawaasummaa cimsuu keessatti shoorri isaa olaanaa waan ta'eef hojiileen waloo fuuldura hojjetamanii fi kallattii waliinii kaa'uuf kan kaayeffatedha. Afyaa'onni aanota ollaarraa dhufan gama isaaniitiin manni maree hojiilee gama aanaa fi bulchiinsa magaalattii hojjetaman cimsuu fi fooyyessuu keessatti humna cimaa qaba jedhanii kanaafis walitti dhufeenya hawaasummaa fi dhimma nageenyaa waloo utubuun dhimmoota hawaasaa lamaan walitti buusan akkamiin of gidduu buqqisuun akkaataa danda'amu irratti kan mari'atan ta'uus dubbataniiru. Kaayyoon sagantichaa fi barbaachisummaa isaa akka bakka bu'aa uummataatti foorumiin afyaa'otaa adeemsifameera. Rakkoo hawaasaa keenyaa fi qajeelfama mana maree bu'uura godhachuun aanota ollaa waliin nageenya naannawaa keenyaa fi walitti dhufeenyi bulchiinsa sablammii Oromoo waliin akkamitti cimaa kanaan dura nageenyi dhabamee ture akkamiin akka tasgabbaa'uu fi adeemsa obbolummaa fi walitti dhufeenya cimsuu irratti kan mari'anne. ወንድማማችነት እንድንመለስ አብሮነታችንን እንድናስቀጥል በሚል የተወያየንበት ሂደት ነው ያለው። ሜካስ እንድነት ይባላል። የሐደለለ ወረዳ ዋና ፎግባዕኒ የዳሬ የምክር ቤቶች foorumii afyaa'otaa kanarratti dhimma nageenyaa irratti mari'atameera. Naannichatti nageenya waaraa ta'e fiduuf biyya tokkummaan ijaaramte taasisuudha. Akkasumas obbolummaan aanota ollaa caalmaatti cimsuuf gaheen mana maree dhimma nageenyaa irratti qabu ilaalchisee kan mari'annedha. የሰላም ያለው ምክር ቤቶች ምን እንደሆነ ለማየትና ለማወያየት ነበር ዛሬ ዳንዳ ወረዳው ዋና ጉባኤ ነኝ ዘለቀ ታደሰ ነው ባለው ቀጣይ ሁሉም አካላት አንድ ላይ ሆነን gara fuulduraattis gahee qabeessota hunda waliin ta'uun karoora waliinii karoorsuun nageenyi waaraan akka mirkanaa'uuf akkasumas dhimma walxaxaa ta'e keessaa ba'uun hawaasni keenya gabaa fi magaalaa tokko akka oolaniif dhaloota dhiigaan gaa'ilaan walitti hidhamiinsa qaban gara tokkotti fiduudha. ደም የተሳሰረ በጋብቻ የተሳሰረውን ሰው ወደ አንድ ማምጣት ነው። ነጋሽ ግዛው ባላለው የአጣዬ ከተማ ምክር ቤት ዋና ጉባኤ ነኝ። ዛሬ የተገናኘንበት ዋናው ዓላማ kaayyoon inni guddaan walagarree inni tokkoffaa walitti dhufeenyi keenya akka cimu inni lammaffaan ammoo gaheen mana maree maal akka ta'e adda baasuun karoora waliinii karoorsuun akka sochoonu bu'uurri kan itti kaa'amedha. Kallattii gara fuulduraa kaa'uun hojii raawwachiiftota waliin mari'achuun misooma waliinii misoomsuun sirna hojimaataa diriirsuun hundi keenya injifannoo waliinii kan qabaannudha. እየዘረጋን እንሄዳለን የሚል የጋራ አቋም ነው ሁላችንም ያለን። itti aanaan afyaa'ii mana maree aanaa Jillee Dhummuugaa obbo Aammee Xiyyaar marichaanis rakkoo aanota ollaa jiran kaasuun nageenya buusuuf waliigaltee irratti akka gahames dubbataniiru. foorumii afyaa'ota ollaadhaa geggeessineerra. aanonni ollaarra wajjin waamnee mari'ataa oollee aanaa Ifraataa Gidim, aanaa bulchiinsa magaalaa Axaayyee, bulchiinsa magaalaa Shawaroobii, aanaa Qawaat, aanaa Addaleelaa, bulchiinsa magaalaa Sanbatee, aanaa keenya mariin keenya keessatti gaa kan kaafne maali rakkoo jiru kaafne irratti mari'annee jirra. Rakkoo kana akka galtee tokkotti qabannee karoora waliinii karoora gabaabduu karoorfannee nageenya kana buusuu keessatti gahee keenya akka mana mareetti taphachuu qabna kan jiru irratti walii gallee jirra.